سين الله. كناكي السلام كناكي السلام كافة أنصدا ديكنا جرا بلشا نقد di oloottuudha olootta postii jala akkana kun namni leebii seentaniirtanu akkana maqaa kiyyara kee gara olii akkana oofaa isinii mul'ata jechuudha gara olii isinta mul'ata dhiyaata xiqqoo addaate garuu dansa baga nagaan dhuftan sagantaa keenya itti fufuu deemna waan ta'eef nama hundaa kana hordoftanuu kabajaa isin gaafata. Oke, akkuma beekamu har'a keessummaa tokko qabannee dhufnee irraa gololchaa dhugoo duubeeti yaada muraasa qaba waan jedheefi isa waliin marii geggeessina isa amma gara keessaatti fudhanna waan ta'eef isa waliin marii keenya geggeessina nu hordofaa inni galatooma amma gololcha gara keessaa galchina. Yo ya orang tahun itu lagi ambak. Yo ya dah wish abaga nagaan no ed. Iya baga nagaan. Segodi akam no kuma ate wajin si badara. Naga galata wakaya takam ayuma. Dan saudi si akam hali jirana mal fakat. Alli jirana dam sauma anjedu. Gari oma anjedu dam sawa kulfatu. Asigenne galata waka. Pandang sa. Wera haluman tokko nimi jatu dhabe gamma hirmaatu dhannu malega sagantaa qabanne guddoo turre jarraa ta'e har'ammoo yeroo argannee irratti deebine irra yeroo dhufa kuma waliin dubbataa turre dhimma dubbadhu qaba jettee tasillee waan ta'eef anillee dhimma irra mariisaa waliin mari'ataa turre qaba. Aku ada kelas cuma negara mati nasa tolak. Akkasi wisha ulfaadhu galatoomii sagantaa kana nu qopheessuu keetiif galatoomii siin jedha. Ayyo. Wanni nuti dubbanne jennee ittillee yaadaa turre waliin maraataa hin jirti.
wanni suni maalinna jenne waan kolbaan bacaan beektu. sagalee gadi keessi kaase. Sagalee hin dhagahamu? Inni agarsiisa dubbadha. Ishi. Naa wanni nuti hin dubbadha jedhee ani hin dubbadha jedhee tiyaataa ture suni waan dhimma tumsaan wal qabatuuti. Dhugaa dubbee fi tumsaa gara gudii kana gadi seenee gara ji'a 5 fi 6 ga'eera. Naa miidhaa inni amma gara naannoo godina Gujii irra geessisaa jiru miidhaa guddaa. Tokkoon miidhaa kana waan jennee wanti qofi dhagnu miti waan kolbaan bacaan biyyi bacaan dhaggaa jirtu. Naa dhimmi sunilleen uummati bacaan fichaa ifirraa buqqa'eera. Nama fichaa isaa dhoggate fichaa irra jiraatee jiru addee irra qubatee ardaa fi waggaa bacaa waggaa 20-30-40 irra jiraataa jiru irraa buqqisee humnaan ka isaan nuti fichaa keenyarraa hin buqqaanu ardaa keenyarraa hin kaanu eessa deemna garam deemna ka jedhanii isaan fichaa fi ardaa fi dhoggatan humnaan qabee nama bacaa hiisiseera gara aagaa waayyuu yoo fudhanne fakkeenyaaf nama bacaa hiisiseera. Gara mi'ee bokkooti akkasii gara mi'ee bokkoo gara aanaa surraa kana jedhanii gara salleetti uummata bacaa hiisiseera. Indoomi qotata jira jedhanii iyyuu achi gara mi'ee bokkoo sanii. Achirraan kaka'ee gara shaakisoo kanallee nama bacaa gadhaa torbee kana keessalleen bazee wayii Gujiin gaddarra jira. Haga Gujiin gadda jalqabe kanallee waan dhaabaruu natti hin fakkaanne. Wanni tumsaa kun bazee wayii nu dhiisiiti nama amma lafaa dhufaa jiru kana dhiisiiti abbootii keenya warra keenyatti bitaatti galteetti. Akkamiin bitaatti galti gaafa jennu wanti humnaan fichaa irraa ardaa irraa ka'i ardaa irraa godaani deemi yoo ati ardaa irraa fudhatte yoo ati fichaa keetti dhiichee deemuu dhabde si hiinaa wanni namaan jedhanii nama sodaachisan yeroo waan guddoo nu akka malee namatti dhagahamaati. Nuti waan gosa kanaa dhageenyee beeknu haga dhalanne amma gara waggaa 20 wayii geenne irra haga dhalannetti waan gosa kanaa hin dhageenyellee amma nulleen dhaloota hodhaguuti ajjirra. Garuu keessatti wanni tumsaan uummata amma Gujii irra raawwataa jiruu fi godhaa jiru waan baxaame saayikooloojii namaallee nama tuquu danda'ati. Waan kanarratti dubbatu barbaada. Amma gara qanxichaa iskabaatirii achi galeera. Namni tokkochi nikichi lafa san godhee namni tokkochi ardaa sanii ifii sanii fi afaa ifii gadi baafatte jennaan qabanee hidhan. Yeroo barri hidhanee hidhaan furmaati dhufu garreera dhugatti. Namni fichaa ifii dubbachuu dhabuu ardaa ifiitii yoo ati dubbatte nama hidhu jechuun sirna tare kuni asiin qarallee bara Opiidoo bara maanii bara durii dulloosan waan tare amma dhugaatii fi nama fichaa fi dubbate nama ardaa fi dubbate hidhu jechuun waan guddoo akka kiyyatti kanatti dhagamattutti miira bacaa keessa galeera. Hundaafuu wanni godhanu akka yaada kiyyaatti uummati kun adawaan kana diddaa kana agarsiise. Ardaa fi dhugumaanii irra deebi'ee irra jiraatiisaa fi ijoollee fi irra guddifatiisaa fi bazee wayii Gujiin nuti waan biraan qabnu. Wanni nuti qabnu fichaa qabna, ardaa qabna, lafa tana qabna. Lafa tanarra jiraanna, lafa tanarratti abbootiin teenya nu guddifatti. Inni amma lafa tanarraa ka'aa yoo lafa tanarraan kaane ta'e hin hidhantan jechuun ana akka kiyyaatti waan natti dhagatamaa tureeru. Hundaafuu yaada ati qabdu keessa deebina waan walii haasofnuu fi yaada gara keetti deebiseera daawwisu. Galatoomii bacaa tuttuqxee kaachee gaafa tokkollee laayivii qofii kiyyallee seenaa kanarraa dubbadhee ture.
magara kennatti yoo akkanillee asii waan dhimma waan kana ol qabatu kaachee namni akkamiinatti fudhachuu danda'a garuu fudhatan malee mammaa ta'u baddu badde malee saree lamni qabneedha. Jecha jaantuuti osoo ta'an malee lamni qabneedha. Wanti teessuuti garuu dhugaa dubbatuun dirqama biyya keenya kana keessatti akkuma dhalannee guddannee maatiin keenya sumatti wal horanii haga darajaa kennaa haa dhufanii illee gadi fuunee akkumatti ilmee horannee deemna garuu haga amma ganna kennaa waan badhaadha agarre dhugaa dubbatu jedhuun waan fedha dhugaa dubbatte waan asii bakka awwaala sireetti ilaalan biyya soba dhugaatti ta'e dhugaan sobatti ta'e keessa jira waaqa baran jiruuti ta'uuti dhaabbata urjii waaqa maqaa tubsaadhaan qabatee deemu kun akka malee cimee ragaa fuuldura irratti dubbanni irraa uummata keenya gaaffigaa bahaa gaafadha. Hiriira baan jenne karaa cufaan jenne badii gaggeessaan jenna gaafadhaa jenna. Jalqaba gaaffichuudha waan tokko balleessuun harkaan hin jiru gaaffichuudha waan ta'eef gaafadhaa. Hidhan taasifamu lafa keessan hidhadhaa rakkoo qabu. Har'aa waajjira albuudaa kunuunsi waajjira guddistoota godina wayyee guddistoota aanaa deemaa gaafadha. Nama gurmeessaa turutti garee uummata keessaa nama itti amanta nama waan kana danda'e nu gaafatan jaartu guyyee argadhaati gaafadha. Waan jedhu kan baasa nulle harkaa guddisuun barbaadu nama nu bira guddaa jira abbootii keenya jira haadhotii keenya jira hayyoota jira beeksisa jira. Isinii warra nu biraa kuni gaaffii kana gaafadha kan beeksisa haala keessatti. Jiraachisuu fa'aa dandeessan garuu yoo nuti akkana cinaa jennu akka irree hojjetamu jirutti quba qabna. Kanaafuu waan kana nu beeksisa. Isin nu beeksisanii hin dubbannoofi gara dhimma jirutti deemu. Karaa hafe immoo waan kana adoonii dubbanna amma ka dhibeen dhuftee yoo miidiyaa Ethiopian Broadcasting Corporation yookaan EBS kadhu EBS gubbaa amma waan jedhamee fudhatatee aanaa godina Gujii Bahaa aanaa Nasarraa fi aanaa Argaa jila keessatti gosti bifa ammayyaa akka baafamu jedhamee waan barreeffamee jira waan sallee naannoo sanatti argamtu kan adda baasan beeksisa. Wanni kun yoo fedha uummataatiin ta'e rakkoo hin qabu. Garuu yoo fedha uummataatiin ala waan jijjiitti deemanuu ta'e yoo waan dirqamaa keessa nurraa dhaabuu qabdu. Yoo garuu uummati fedha keessaa qabaatu keessatti jirte homaa rakkoo qabu. Garuu waa uummataa hin taane waan uummatarraa adda ta'e waan fedha uummataatii alaa waan nama dhiiroon osoo dhiisanii galcha. Gujii Bahaa aanaa Nasarraatii fi aanaa Argaa Jilaa lafa jedhamu keessatti aanaa Booree dabalatee waliin gara iskavaatariin qotamuun jalqabameera. Uummati keenya iskavaatariin kanaan dura hojjetaa ture hin beekna. Iskavaatariin kuni sababoota adda addaatiin kan naannoo shaniitti argamu hundi gubatee. Amma garuu iskavaatarii haaraa fidanii lafaan qotuu jiranii. Kummaaf akka ta'eef hin beeknu. Namni naannootti argata waan adda baasaa maa akka ta'e ibsamaa yoo fedhii uummataa keessa raate rakkoo hin qabu uummata keenya qabu. Yoo fedhii uummataa keessa hin jiraanne immoo afoonni sun nurraa dhaabachuu fi uummata jechuun bulchitootaaf hooggansa irra naannoo san jiru gaafadha. Yoo isaan didanillee akka isaan didanitti uummata gujiitii fi ifa godhaa isin jedhu barbaanna. Kanaafuu addeef na cabsisuu hin qabu. Gujii akka sababaa hojii adda addaa namni keessa seenuu hin jiru. Hojii inni qabu isaa qaba lafa horiitti qaba bakka waan kana lamaan qaba. Waan kana lamaan Fakkiittee namni irraa fudhatee jennaan Oromoo keessa hiyyeessa xumuraa taata. Dureessa jalqabaan irra jiraatudha baay'ee gargaara akka dureessa hin jiru keessa dhalannee fi mutiin beekna gilxii waltamuu hin danda'a. Garuu yoo amma waan kana cadhistan amma iskavaatariin dhufe gaafa dhiibamu maashina kiiloomeetira hedduu turee ta'ee lafa keessa dhufa. Achi duuba darajaa hiyyummaa keessatti ni beekee kadhattuun lafa hojii keessa fireen tokko hin jirre hoggorsanii ja'a duuba kana waan ta'eef gadi ba'aa fi
dhalattoonni naannoo godina Gujii Bahaa, naannoo Sobaattii, aanaa Ardaa Jilaa jedhamu naannoo Booreetti kan argamtan waan sanii adda nu baasa. Warra ammoo gosoota Itoophiyaan Biroodkaastiin Korporeeshinii jala Amaaraan nyaata godhanidha waan ta'eef seenaa alaala'a. Yoo facaasaa silaasinii agarsiisu ture yeroo amma sirra mul'isuu hin danda'u laayivii waan malee postii garuu postii hin godhudha. Waan sanillee seenaa alaala'a amma qabaatanii gaafa dhibii maashinii jechuudha warqii lafa keessaa fixaa yoo kana caccabsan salphina guddaa uummata kanaarra deemaa waan ta'eef waan kana namni naannoo siyaasan adda nu baasa isin jedhu barbaanna nuti jibbaan se'ee nu kan dhimma siyaasaa keessatti dhugaarra jirra dhugaa akka dhalataa guddiitti akka dhalataa oromoo naannoo saniitti wanni kun fedha uummataa giddu gala yoo fedha uummataa keessa hin jiraanne qila seensitoonni ummata kennan fayyadu namaan hin fayyadu akka dhugaa dubbatuu fi sodaanullee dubballatti hin deebinu kanaafuu naannoo san keessa waan ta'atti nu baasa haqallee waan kana aduu dubbannuu nutti dhugaa dhallammaa warra abbootii qabeenyaa ta'uu Gujii Bahaa magaalaa shakkisoo keessattuu nama bacaa duruudhaa keessa ture namni irratti daddabalamaa tureera maqaa isaanillee kaasuu hin dandeenya kanaafuu waan kan uummata naannoo san jettan gaafadha yoo humnaa ol ta'es ammoo Gujii jiru iyyadhaa wanni qofatin irraa dhaabattu dhiibbaa godhaatiin hin jenna golii akka dhaamsaatti waan gabaadhu wayii dhabuuti nuti hayyoota siyaasaa yookiin beektota seeneeti mata ijoollee Gujii keessa kunuunsi dhayyatama dubbanna akka yaada irraa fudhanne jechuu barbaanna garuu dhugaa dubbatuu irraa qaqqaba qabaadhaa adda nu baasa waan ta'aaf nu baasaatii adda baafadhaa uummata naannoo sun jettan gaafadhaa yosin dadhaban amma Gujiin gaafaatii waan kana irraa dhaabsee saafa dhaamsaatti akka dhalataa naannoo sana isin dhaamna kanaafuu golii akka dhaamsaatti uummata bakka kanaaf waan jettuuf nu dhaam dubbii gabaasuutiif hin jedhaa galatoon. Daawwaa waan bacaa kaacharta galatoon siin jedha. Dubbatte keessatti dubbiin tokko yeroo ati dubbattu naa dhufte dubbiin sun maal jennaan takka uummati keenya waan kana ishi jedheera fedhaan jedheera jettee waan tokko kaasaa turte dhugaa dubbii fi wanni uummati Gujii ishi tole jedhee wanni kun hojiin tuni gaafa jaarsi kun tumsaan gara hojiitti seene nu baachi wanni Gujiin jedhee ishi jedhee inni gara hojiitti seene hin jirtu. Adoo uummati kun fedhaan haa ta'uti jedhane uummata kana hunda qabanee hidhan. Kanaafuu maal jedhaan seetaa gara Gujiitti mammaakanii hin bakkisanii battee hin lakkisanii dhaltee farra saree finqiltee maan godhanii jedhani. Asirratti daawwishaa wannaan akka dhaamsaatti dubbatuu barbaadu dhugaa dubbii fi isii nuti gaafa kanii waliigallee afaan tokkochi dubbanne wanni nuti hin barbaannu jenne borullee ittaan duballee hin teetu dhugaa yoo sitteenna. Kanarraati wanni silaa uummati kun fedhee lafa kana qochisiifatee ardaa fi qochisiisu jirtu dhallee borullee hin teena. Uummati ardaa kanarraa ka'e eessa dhaqa? Ardaa kiyya yoo qotan amma fakkeenyaaf ardaa abbaa kiyyaa fichaa abbaa kiyyaa adaalaa mana abbaa kiyyaa yoo qotane abbaan kiyya eessa jiraata? Ani eessa jiraata? An boru eessa deebi'ee eessa jiraata? Waan jedhamu yaada qotta. Ana qofaa miti. Namni naannoo jiru nama bacaa ta'uu danda'a. Kan addee san keessa jiraatu nama bacaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf ardaa keenyarraa gaafa kaane uummati kun ardaa ifii kanarraa gaafa kaa'e eessa jiraata? Gara kam deemee jiraata? Mana hidhaa kana keessa jiraata waggaa hanga ganna qabattee kana keessa jiraata moo eessa jiraata? Waan jedhamu akka yaadaatti kaasuu barbaada. Wanni uummati keenya kan Gujii fedhee tole humsaa hin qotanna. Eessi faana buunee qotanna wanni inni jedhee irra walii gale tokkollee hin jirtu akka yaada kiyyaatti kaa'uu baadheetti jechuudha. Amma kanarraati wanni nuti godhuu qabnu ijoollee teenna dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaada. Nuti ammallee tole haa jennuuti. Wanni nuti tole hin jedhini hin ta'etu godhullee. Yoo nuti allaa walii gallee afaan tokkochi dubbannee jechaa fi jedhii takkattiin dhageennee guddaa keenya kabanyee diqqaa keenya kabanyee hin barbaannu wanni nuti jenne ammallee borullee wanni nuti humnaa dhufane ardaa keenya keessa godhan hin jirtu. Kanaafuu uummati keenya ka jala san jirtan ka eessa jirtan
kaabaa kibba lixa jirtaanu ammallee waan kana sagalee tokkoon jechaa fi jedhii tokkoon wanni kun deemtee miidhaa akkasii nurra geessichu yeroo dhalooti hin beeka. Nu dhiisiite akaakoti teena namni amma abbootiin teena galteerti maafi akka dubbata dhabaneera malee wanni kun akkasiin bordeentee miidhaa fiddu hin beekne. Namni hundillee hin beekallee. Kanaafuu uummata keenya wal haa jabeessinuuti. Waa hin barbaannu jenne tokko afaan tokko dubbannee hin barbaannu haa jennuuti. Waan walitti gallee wanni kun nu baachi gaafa nuti jennee afaan tokko dubbanne weeli nu baachi rakkoon qabu. Kanarraati ammallee uummati keenya afaan tokkotti dubbadhaati amma dhugaa dubbiiti namni waa dubbata namni jecha qaba jedhee qabaadhaan amma hidhama jira. Garaagaa waayyuu gara shaakisoo gara sabbaa boruu gara eessaa uummati bacaayiidhaan dararamaa jira. Kanarraati namni ammaan dubbadhaa abbootii qabeenyaatu hidhaneeti ammaan dubbadhaa gaafa amma dubbadhee ammaan hin baa jedhee namni yaaddoo keessa galee ta'ee jirullee hin jira. Kanaafuu hidhaa uumamaa miti. Yoo dhugaarratti hidhaman yoo waan dhugaa karratti hidhaman hidhaa uumamaa miti. Hidhaa dhiisiitiin duutiin uumamaa miti. Aaga goleetti yaadu. Kanaafuu uummata keenya nuti tokko haa ta'e nuti afaan tokko haa dubbannuuti wanni kun deemtee ammallee miidhaa nurra geessichi dhiibbaa nurra geessichi ammallee tokko haa ta'e nuti haa dubbannuuti waan kana ofirraa haa dhoorginuuti. Isiniin jedhu barbaada asiin dubarralleetti waan inni itti deemaa jiru laallee yaada tokko ijoollee jala san jiran nurraa fudhannee deebinee yaada tokko wal beeksisuu dandeenya waan ta'eef ayyaadaan qabu asumarratti fixatu barbaada ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Ayyee galatoomaa ulfaadhaa. Yaada baay'ee afaan irra namni laayifiin dura dabalatanii eegsanii ilaaluu dandeessanii. Kanaafuu waan gara keenyatti deemamaa jiraatan nuti uummata keenya nama keessaa immoo waan kana qorqoraati gaafa dhaayotiin dhibbe ammoo gujii iyyaadhaadha. Yeroo kun tokko nama mudatte mana keessaa furanii yoo manaan dadhaba ollaan furanii yoo ollaan dadhaba warraan furanii yoo warraan dadhaban gosaa furanii yoo gosaan dadhaban gujii furanii. That's the point. So abadha waan kana. Isin beekumsa kanaaf waan ta'e garii nama waggaa 5-6 yoo waan kana dhaqichan kadhattu fakkattii lafa dirqama wani gujii qabumaan warqee fichaa qabu. Yoo fichaa keessirraa si baatanii fichaa keessa warqee qabatanii bakka obbaatu dubbiin jechuudha. Fichaan qabatanii fichaa guddaa fedhee ji'a 2 qofa. Achi dura fichaan kan jiru warqeen kana jechuun hiyyeessa achi kadhatu malee carraa dhiibbaa qaba. Akka uummata Oromoo kan biraa hojii biraa uummatee hojii hojjetaan turre baay'ina fichaa warqee kana ture waan ta'eef. So waan namaa jiru kana adda addaa gaafadha. Karaa nagaa ta'e karaa dhageessu gaafa guyyaa xiqqaa gaafadha qaama dhimmiraalu. In ta'uu hin barbaanne. Yoo beeksan in ta'uu hin barbaanne. Gujiin irraa dhaabbatu tokkummaan ka'e haa gaafatu. Kanaafuu teessii jalqabaa haqaa gaafadhaati wanti tokko dhaabachuu godhaa jechuun dhugaatti ammoo dhimma kana gattee afuraarran mari'aadhaan guddaa fi waan kana keessatti lafa argachuu godhaa jechuu barbaada. Galatooma ammaachillee wanta deemnaa sagantaan kenna akkanaa kuni qidaamee hundee galgala darsaa fi lama waan jiruuf koottaa nu yaada nu kenna nu jajjabeessaa nu gorsaa nu deebisaa doongora ijoollee hojjannaa ilmeen nama doongora dandeettii nu gorsaa nu of tolchaa hin jennaa. Waan irra dabarraaf doongoraatti dubbannee keessatti jiraachanna ifa nu godhaa nu gorsaan jajjabeessaa yaada keessa yeroo hunda nu waliin haa ta'u keessummaan kenna guyyaa addaa bara kana qophaa jiru koleessa seenaa gololcha duubee dhugoo Dubeen. akkasii Gololcha dhugoo dubeen.
Boo duubee sagantaa keenyarratti argamee waliin madaqaa turre guddoo galateessuun jechuu barbaada warri viidiyoon foomoo isin dura darbe asirra waan hin jirreefi daawwaa intartiimen seenaati viidiyoo kana daadhaa yaadamu kennaa yuutuubii kennallee linkii isaa asirratti ni kennu waan ta'eef seenaa sabskiraayib nu godhaa nu daawwadha isin jennaa galatooma ulfaadhaa waliin nagaadhaa miti shifidhanna. Nagaadhaa marakkoo qabuuti. Yeroo intolti jennee harree qallee intolti jennee gadi baanyee galle sanuu fidaa jennaani barbaannee dhallee jedhan. Wanni adda uummati kun hin tolti jedhe silaanuma tolti. Yoo hin toltu jedhe hin toltu. Maaf jennaani sabi xiqqaan kun uummati xiqqaan kun dhugaa qaba. Dhugaa ta'enna kan waliin jiru waaqa. Waa'elli dhugaalleen waaqa. Kanaafuu uummata keenya ani akka kiyyatti yoo waan bacaa dubbadhe watti golbaa gatiin nama garagaggala waan ta'eef isin jaallanna wal haa hordonnuuti wal haa jabeessinuuti isinin jedhu barbaada. Ulfaadhaa irra caalaa wal haa hordonnuuti yaadi keenya tokko haa ta'uuti isinin jenna. Dhaamsa biraan qabu galatooma ulfaadhaa walta deebina torbee dhufti walta deebuu dandeenya torbee ta'an walta deebuu dandeenya haala daawwisha waliin marannee kallattii qassinya maa akka yoo haalli kun akka kanaa itti deemuu ta'e wanni kun gara waan bira nama geessiti dhuga dubbii. Kanaafuu gara torbee dhuftutti gara torbeetti itti aanutti itti deebinee waan kana akkaataa uummati kun keessa jiru ilaallee walii geessan waan ta'eef wal haa hordonnuuti yaadi keenya tokko haa ta'uuti jedhu barbaada. Galatooma ani feesbuukiin kiyya tokko biiliin akka carraa ta'ee na hojjetuu dide golii kaa dhugoo ka jedhu sun na hojjetuu dide amma gololcha dhugoo kanaan seeneera. Salleen midhaas haga midhaasuufittuyyu hordofaa isiniin jenna galatooma ulfaadhaa kabajamaa uummata keenya tokko haa ta'e nuti isiniin jedha ulfaadhaa halkan gaarii. Ayyaayye galatooma kubbaa tokkotti keessatti galatooma hordoftoota jala darbamu yuutuubii daawwaa intarteemen sagaltamii sadii jaatamii lama kadhuurratti seenaan hordofaa isiniin jennaa nu daawwachuu keessatti guddoo galatoomaa sagantaan keenya guyyaa irraa dhumataa dhimma dhaabbataa warqii baasuu hojii keessa argamu irratti waan bal'aa haasofneerra yeroo biraa ammoo haaluma kanaan ilaaluun sa'aatii lamatti waan dhufnuufi nu hordofa isiniin jennaa. Like Facebook karaa YouTube daawwaa entertainment ilaaluu dandeessanii galatooma ulfaadhaa halkan gaarii isin hawwaasa guddoo isin jaalanna. Ulfaadhaa isiniin jedha kabajama.